karena malu kore, amma tuh orang beda, amma tuh kok tuh suri rakyat beda, karena kan itu masa nama tuh beda, nabi orang kamu tuh jadi apa, orang dikira jadi rata nih, udah tapi jadi lihat, ayo lagi terus, bisa pernah kaki, lo ringan berbalik dibanding dengan aku dan lo mau sudah berbalik, ambil Manchester kenapa, banyak desa, nolnya bosan sedikit. Terus dia harus deh, simpel aja. Terus dia harus deh, ya. Nanti kemarin aku udah gapnya, karena kita kan durian bukan aku review, ini dia. Aku review, kecil-kecil aku review, rumah dah, betul. Galatooma amma namni martinuu bakka keessan qabatanii akka ta'ettan itti aansuudhaan immootu boodarratti illee sagantaa suuraa namni ka'u yoo barbaade hin jiraata. Ammatti garuu sagantaa marii waliin waan ooluuf marti keessanuu akka ta'ettanii ijoollee illee akka teechiftan ijoolleen immoo ruumiin kophaanleen achi jira nama itti boodee ijoollee illee achi taphachiisuu hin dandeenya. Yoo kana jennu ijoollee as keessaa baasa jechaa jirru ijoollee keenyaan alatti jiraachuu dandeenyu warri biyya kana jirru haga danda'ameen ijoolleen akka gadi ta'anii naamusaan waan oolu jedha barbaanna. Galatoomaa gara walitti deemnaa. Galatoomaa waltajjii gara Jawaaritti dabarsee jira. Seeraan waa dhaggeeffadhu. Jadi Madinah mau video tu kita bawa beresini bawa mana kemudian kita wakar ada kopi boleh baca, wala ba baca. Tu kau masuk nyawa ke sana. Lama pa aku orang malak aja cak, malak tabun, gua bilang kita lagi sana sih. Kalau kan malak ada sih. Bukan di sini, bukan di sini. Romo semua kaisar ya dan di sini apa yang kita mau dapat itu, umat karena rawon ini, abdi pun umat karena rayo pun dah, umat itu kerana umat itu umat kebajikan umat tadi, umat ugawe uang tadi, arale ulfilm na cahal, na mal, udah umat itu sering fitur pada sini jadi dia cuma berbalik.
Salewan dia tu kau tu Awak jolet tak dia ada. tu dia ni orang kena mari sebut-sebut tu orang mak baju baca tu. Wan lagi seni je tadi. Kau ada kata kau lihat ciri wan ada mak tu kan berkerja saya tu. Tapi tu kurang ciri. Wasa ciri siapa ni? Cara kita seringkau kan. Saya tu mari kau tu ni ingat dia mana. Mari kau tu beri berbadir. Ako better. Eden isbuat jingkap sawa ya jadi biara kan tu. Di Roma akan mau main. Kamu mau beras jenne, orang yang usut terus, kamu tidak jenne, usut all worker, usut all kerja, usut all morning, usut all farming. Kamu biar tu, usut makar worker, tu all morning, all workerun, naga worker mal tajaran, ni karam. Morning sudah sih na, naga workeramu. Orang magalaan na fakkaatan ni baadiyyaa dhagaa waqaruu beektan yaddaa fuuldura hogganni gaafatamuun hogganni xixamuun qeeqamuun barbaachisaa taanaan arrabsamuun yoo hoggannummaan sun rabbiin jallisee tolche alatti ni qara jechuudha. Qeeyni hoggansa qara. Kanaaf akkuma beektan yeroo hunda hoggaa duula haaraa eegallu hoggaa yaada tokkaahuu boqonnaa qabsoo tokkoon isin dhufu akkanan mari'anne ijoolleen osoo nu jeeyitu umaris osoo nu geeraru muktaaris osoo nutti mammaaku haayiluunis osoo fiffiigu as geenye jechuudha waggoota amma meeqa amma waggaa 15 gara 20 deemaa jira. Ammallee wanni dhufee fi kitaaba isin gurguruu qofaa fi kitaaba yoon ergeellee numa gurguraa akkuma sanii miti wanni dhufeef akka mari'annu barbaade maaliif akkuma barruu irra dabree facaase tokko amna qabsoon gammaa kaasiftee fi boqonnaan qabsoo itti aanu maal ta'uu qaba. Boqonnaaleen gammaa keessa dabarre maal fakkaata. Amma maal keessa jirraa gara fuulduraa garam deemuu qabna kan jedhu barruu tokko maxxansee ture bara dabre gara fuula 76 akkas ka ta'u. Barruu san keessatti akkuma kaa'ame qabsoon Oromoo tun waggoota 50 dabre kana keessa boqonnaalee 4 keessa dabarte. Boqonnaan duraa akka dadammaysuu jennuuni. Kada dammaisu jennuun dammaisu jechuun revival ummata sirni cunqursaa cabsee hamilee isaa kutachiisee addaan bittinneessee eenyummaa isaa seenaa isaa aadaa isaa deebisu baroota 60 irraa kaasee sochiin afranqalloo sochiin maccaa tuulamaa sochiin gama lixaatiin sochii protestaantii godhamaa ture sochiin baalee kun hundi wal qabatee sochii dadammaquu ture jechuudha. Ummata dammaisa kana jaaruu reconstruction rebuilding kan jennuun ka torbaatamoota keessa adda bilisummaa Oromoo ijaaramuudhaan wal qabatee qubeen hojiitti dhufuun Oromiyaan yaadni jedhu dhufuun torbaatamoota 80 keessa godhaa turre boqonnaa qabsoo lammataa ture. Boqonnaan qabsoo sadaffaa uummata dammaqsinee ijaarre san lafarra kaa'udha. Oromiyaan lafarratti uumamuun qubeen shamarrashaatii fi Hayilee Fidaafaan qopheessan abaawoon tolchee lafa jala barsiisaa ture sun officially afaan barnootaa ta'uun wanni kun walitti dabalamee boqonnaa sadaffaati. Boqonnaa waan dalagame hojiitti fuudhaa jechuudha. Statehood itti ijaarre jechuudha. Saniyaas 2000 qabsoo qeerrootiin booda ka dhufe boqonnaa sirna jijjiiruu akkaawu boqonnaa aangoo kan jennuun jechuudha 2018 booda. 2018 booda boqonnaalee sadeen sun qabsoo alagarratti godhamaa turanidha. Ormarratti godhamaa turanidha. 2018 booda qabsoo jalla ofiitirra godhamuu jechuudha. New phase. Waggoota 6 dabre kana confusion Oromoo keessatti uumame. Bibittinnaa'uun karaa wallaaluun booyin dholootee namni waliin mammakamuun cinaan achi fiiguun cinaan as fiiguun kagartan waan haaraa nu ta'e nuti sirna irratti fincilu resistance politics malee sirna taaneen beeknu turre jechuudha. Amma gara sirna ta'uutti ceena. Yeroo sirna ta'aa ceenu immoo eessi irratti fakkaate immediately post independent Africa irra jira jechuudha. 1960s to 70s. Uummanni Afrikaa
yoo yaadattan sirna kolonii jala ture sirna kolonii irraa baroota 1960moota keessa qabsoo bifa garaagaraatiin godheen sirna kolonii yookiin immoo sirna ormaa sirna alagaa ofirraa kaasuu dandeenya. San booda yoo takkee taate malee probably yoo Botswanaa fi biyyoota takka lama taate malee hedduun isaanii takka sirna abbaa irree almost always jallaa isaaniitu aangoo qabata. Sun immoo maal fidaa takka gara wal waraansaatti internal civil war yookaan immoo gara sirna abbaa irreetitti deeman. Biyyoonni akka Koongoo haala hamaa wal waraansaan gammaa keessaan bahin keessa seenanii. Nigeeriyaan wal waraansa keessa seentee abbaa irreetiin keessa dabartee amma gara dimokiraasii cehaa jirti. Taanzaaniyaan sirna abbaa irree jabaa qabaattee amma gara dimokiraasii cehaa jirti. Keeniyaan sirna abbaa irree keessa seentee amma gara dimokiraasii ceetee amma gara waggaa 20ti. Maaliif kana isiniin jaa? Nutis waan ummata cunqurfamaa biraarra hin ta'in nurra hin geenye. Tarii wanni if gaafachuu qabnu, if bileem gochuu qabnu yoo jiraate orma biraatirraa, ummata biraatirraa, ummatoota biraatirraa barachuu dhabnee dongorri isaan raawwatan rakkoon isaan irra geessuun nurra ga'uu danda'uu isiitii if gaafachuu qabna jechuudha. So waggoota 6 dabre kana keessatti haalli uummanni keenya biyyi sun keessa deeme haala namuu abdatee fi eege akka hin taane beekamaa. Deengadda itiin Amsterdamitti hoggaan haasa'u qabxiin kaa'e tokko ture. Kunis maali? Qabsoon Oromoo ganamumaa waggaa kaatu ummata kana mirga abbaa biyyaa gochuu jechuudha. Mirga abbaa biyyaa gochuu jechuun maali? Qeesaa irratti qabeenya rabbiin kenneef irratti dalagatee hiyyummaa keessaa bahu, saamamuu dhabu, eenyummaa isaatiin cunqurfamuu dhiifamuu dhabu, mootummaa ifii filateen bulu jechuudha. Qabsoon qeerroo san kararraan gahe. 2018 booda abdiin Oromoonis ta'e saba Solomoon biyya sanii qabaachaa turan qaama gaafii abbaa biyyummaa akka ta'e qabeenya ofirra abbaa ta'u aadaa fiitiin boonuu fi ittiin kabajamu san booda immoo mootummaa fi filataniin seera fi tumataniin bulu kaja'u keessattuu qabxiin sadaffaa kan mootummaa fi filataniin bulu jedhu sun galman geenya karaarraa butame jechuudha. Karaa lamatti dhufne 2018 irratti osoo osoo laallu jechuudha. Karaan lama maali? Karaan tokko kan nuti barbaadne kan qeerroon barbaade gara dimokiraasii qaceessu. Karaan kun kan Abii dhufee sirna abbaa irree ijaaruudhaan yaale jechuudha. Har'a roga jirru lama dhabne. Abii akka barbaadetti mootii hunda cafaqee bulchu ta'uu dadhabe. Hiree nuti immoo gara dimokiraasii ceesifnee mootummaa uummataan filame ijaaruu qabnu ni fashalse. Abiin ifiifis dhabee nu dhabsiisee jechuudha. Nu lamaanuu ofillee ni honge, nullee nu hongeesse. Sirni amma jiru kun jechuudha. Haalli hamaan biyya tokko keessatti sirni abbaa irree waggaa jiraate mirga dhabda. Yoo dubbatte ni dhabda. Mirgan qabdu mootummaa fi filatteen osoo hin ta'in mootummaa sirratti tuulameen bulta. Otoriteeriyaan kan jennuun kuni sirna mootummaan aangoo irra jiru sun hunda cafaqee jala cabsee warra isaan mormu kaan biyyaa baasee kaan hidhee cic godhee bulchu sun sirna abbaa irree jennaan. Sirni dimokiraatawaa immoo sirna uummanni filatu. Abii sirna sadaffaatu uume. And it's the worst form of government. Sirna murni takka namni aangoo irra jiru aangoo abbaa irrummaa qabachuudhaaf tattaafatu ka garuu immoo humna abbaa irree ittiin ta'uu dhabu. Mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo dheeraadhaaf sirna abbaa irreetiin bulaa turte. Har'a garuu irree dhabde. Hawwii irree malee irree dhabe jechuudha. Kana keessatti anokrasii jennaan haalli amma jiru kun. Anokrasii is probably the worst form of status. Only short of anarchy haalli amma jiru kun. Warri biyya dheetaa yoo agartan amma Finfinnee kaatanii roobee akka Finfinnee keessatti keellaa meeqaan tam kan bilishaan bakkuma fedhan nama dhiitu jira. Waggaa karaa guddaa irraa baate humni waraana hidhate kan nama saamu kan nama dhiitu jira. Anarkii jira jechuudha. Ideally uummanni tokko kan barbaadu sirna dimokiraatawaa bilisummaan namootaa fi kan uummatootaa itti kabajamu. Yoo san hanqate yoo kan san hanqatu taate yoo xiqqaate bahee nagayaan bahee galuu yoo ka danda'u. Har'a uummanni biyya sanii nagayaan bahee galuu hin dandeenye jechuudha. So maal goona?
Ijoollee amma godhaa jirru tokko haala irra jirru kan wal hubachiisudha. Haalli irra jirru kaa mootummaan sirna abbaa irreetis ta'uu dadhabe sirna dimokiraasii ijaaru immoo fedhii hin qabne keessa jirra. Kun maal uume mootummaa darree hawwii guddaa qabu kan garuu humna hin qabne keessa jirra. Kun uummata Oromootiifis uummata Itoophiyaatiifis gaanfa Afrikaatiifis haala hamaa uume. Itoophiyaan dur sirna cunqursaa ta'uun beekamti gaafii hin qabu. Garuu biyya hamma danda'ametti tasgabbii nagaa jechuun hin barbaadu. Nagayni akka Oromootti hiikaa guddaa waan qabuuf amma fedhe tasgabbii qabdu turte. Biyya bira dabartee biyyoota biraatitti tasgabbii uumuudhaaf sochootu turte. Har'a immoo biyya jeequmsa ollatti ergituutti ilaalamti jechuudha. Kun immoo maqaa keenyaan raawwatamaa jira. Maqaa keenyaan raawwatama. Maaliif? Amma namni hedduun maal jedha? Haile Sillaaseenis dhiigaan Oromoo, Abalus Oromoo. Kamma waa'ee dhiigatii miti. Nuutu baadhatee irra haaye. Kanaaf uummanni Oromoo tokko gam lamaan miidhamaa jira. Sirna kanaan cafaqamaa jira, ajjeefamaa jira, saamamaa jira. Maqaa isaatiin immoo sabaaf sablammiin fi biyyoonni ollaas miidhaa keessa jiran jechuudha. Oromoon mari'atee badii narratti raawwatuu fi maqaa kiyyaan warra biraa irratti raawwatamus dhaabsisuudhaaf. Roorroo itti fuufte ofirraa dhaabsisuu qofa osoo hin ta'in gara misoomaaf tasgabbiitti ce'uudhaaf maal qabu godhuu qabna kan jedhu akka bareenuun barbaada. Yaada takkaa lama kaa'uun barbaada. Erga sirna abbaa irreetirraa gara dimokiraasii ce'uun dhabamee anokrasii keessa takkaa'uu sirna sidhablootaa sirna wambadeeti amma kan jiru. Sirna seera hin qabne. Sirna humnas hin qabne, seeraanis hin bulle, humnas hin qabne. Dimokiraasiin sirna seeraan bulu. Abbaan irree humna irreen bulu. Sirni amma jiru seeras hin qabu, humnas hin qabu. Kana keessaa akkamiin baana bahuudhaaf straight gara dimokiraasii ceenaan nama hin deemsisu. Karaan barbaachisu maali? Amma ka duraa biyya hambisuu barbaachisa. Biitii yoo kafacaatu taate guttaan reeftu tuqaa ture ni arga intarneet irratti waan kakaamu. Walabummaa durii mi kaasuu jiru jarana. Dur sirna jira, sirna sanirraa adda baanee sirna keenya ijaarradhaa. Amma hin danda'u facaamee jira jechuudha. Biitii akka daabbootti yoo fudhatte, jifoo daabbootti yoo fudhatte, irraa murattee cinaa kee baafattu akka Eertiraan godhattetti. Daabboon yoo gadhiifamee adda bittinnaa'ee booda hoo wanni ati irraa murattu jira. Hoggaa daabboo sabirraa gadhiiftee yookiin immoo bakka jiru kanarraa gadhiiftee lafaan dhooyite ni bittinnaa. Hoggaa bittinnaa'e san biyyeetu itti makama. Yeroo akkasii sanitti kutaa tiyya takkaahuu gahee tiyya muraa tiyya niin argadhaan hin yaadamu. Niin argadhaan niin dhaga'amu Oromoo keessattis warra Tigree keessattis warra Amaaraa keessattis impaara kanan barbaannu kanaafuu irraa kunnaa maal no it's not possible reality amma Itoophiyaan jirtu kana jechuudha. Reality amma Itoophiyaan jirtuun first thing first the state need to be saved. Mammaasan irra deddeebi'ee haasa'u kan xiqqoo naa laala mataa jiru sabbata maran. Mataan hin jiru daaraa godhee jiru gurbaan. Hanga hafte faashaadhaan hiine sanbooda waliin bullamoo waliin hin bullu akkamitti tolchina akka jedhu mari'achuu barbaachisa. Kan immoo adda durummaadhaan Oromoon godhuu qaba. Maaliif yeroo ammaa kana sagalee kiyya ol kaase? The same project wanni dhufee isinitti hime waggaa sadii taana fakkaate waggaan as dhufe hidhaa waggaan bahe. Callisaa, nagaya buusaa, dhiisaa mootummaa tanasii, mee afaa usnee laallaa, duuba duubaan qoybina. The tactic was different. The objective was the same. Objective was to save the state. The objective remained. The objective remained saving the Ethiopian state. The tactic from 2022 to try silent diplomacy, mediation, peace building, restoration of peace through diplomatic means. Kayyala turreechu. Waggaa lamaan walakka dabre kana hedduu irra yaalle. Akkuma reefu isin jee biyyi tun illee nu gargaarte. Warri Ameerikaas nu gargaare, warri Keeniyaas, warri Taanzaaniyaas nu gargaaranii biyya keessa haayyoleen abbootiin gadaa, sheekonni, qeesonni dhiibbaa guddaa gaafa san amma as kan hin dhufe
isin qabbaneessuu qofaaf osoo hin ta'in irra caalaa waraana bilisummaa Oromootiin dhiibbaa gochuudha dhufe. And that's what I did. Maaliin arge gaafas at least lola Tigraay dhaabuudhaaf fedhii agarsiisaa waan tureef yoo ijoollee amma tokko qabbaneessine karaa possibilitiin nagaa akka jiru ijoollee amansiisuu yoo goone uummata mobilaayiz gochuudha. Yoo xiqqaate gurbaan kun balaa biyyattii itti buuse kan keessaa hamma tokko baratee jira jee waan abdaddeef yaa ana qofaa yaalii guddaa goone jechuudha. Garuu namni gariin dhaloota jallata. Haga feete bidda keessuu sirraa'u. Haga feete sukkuumtuu sirraa'u. Kanaaf amma bakka 2019-2020 Itoophiyaa deemsu jira. Maaltu ta'u ture 2019-2020? Biyyattiin hayyoonni siyaasaa biyyattii, hooggansi siyaasaa biyyattii kan saboota garaagaraa waliin dhufee waliin mari'atee gara jeequmsaatti akka hin deemne gara dimokiraasii akka ceetu godhuu qabnaa waggaa jennu usaa naa isin ceesisaa jira. Lakkii jennee waggaa qabnu warra biyya diiguu deemu finxaaleeyyii yaani warra Amaaraaf jala hiriirsee nuu fi warra Tigree dhukkee irraa kaase. Biyyattii balaa keessa buuse. Amma hoo buusa jijjiirateet deemuu barbaada. Warra Amaaraatiin eegol dhabe Eertiraa eegol dhabe booda amma Oromoo keessa seenee yoo danda'e Tigree hanga takka fi qabatee Amaaraa fi Eertiraatti bobba'uu barbaada. Dhiiroo lollee agarree beeyna. Lolli maal akka ta'e uummanni keenya ni beeka. Dhugaa nuti lolan barbaadnu. Nu lolan barbaadnu kalee isaas gaafa Minilik irraa kaasee hanga zamana Mallasitti uummanni keenya kan fincilee qabsoo godhe rakkateeti. Malee abbaa rabshaa naabayiidhaan uummanni keenya takka lola seenee hin beeku. Amma waan akkasitti deemu. Kun immoo maal godha? Kufaatii biyyattii. Har'a gaafa nu biyya deemnu gaafa guyyaa aangoo qabate doolaarri tokko qarshii 27 ture. Har'a baankiidhaan 127 moo 25. Black market gara 145ti. Namni biyya keenya guddaa haga xiqqaatti dachaa meeqan hiyyoomame jechuudha. Diinagdeen daaraa taatee jirti. Waraanni biyyattii ganda hundatti hidhamee faca'insa irra jira jechuudha. Uummanni biyyattii sadarkaa waan nyaatu dhabee wal nyaachuudhaaf garaa wal nyaatee taa'u irra jira jechuudha. Kanaaf hojiin dura godhamuu qabu sirna kana harka deebisuus malee hin jiru. Keessattuu amma buusa biraa baafachuu hin danda'u amma booda. None he has done. He has burned all the bridge. Dhufe amma mana. He is home. He is exactly where we need him to be. Amma carraa lama qaba. Takka asirraa'ee nagee buusu. Takka ammoo isaa jecha biyyiin diigamtu. Isaa jecha biyyiin baddu. Karaarraa maquudha. Kana fa godhuu qaba Oromoo dirqama qabdanan. Yeroo hunda wal falmaa turre wal cafaqaa turre isinitti hima. Ifis biyya sanis baraaruu irratti adda durummaadhaan kan dirqama qabu kan humnas qabu yeroo ammaatti sirna uummata kana. Uummanni kun maaliif kana qaba seetan? Akka 2019 seenaa buusa baafachuu hin danda'u har'a seente. Harka keessan irra jira. Barbaadan ol baaftan, barbaadan kamana fiddan, barbaadan lafa gadhiiftan. The regime is on your hand. There has no option beyond this. Usnee waan hojjetaa turre jira. Amma immoo wanni dubbachaa jirruuf tokko uummanni keenya akka dammaquuf. Wayita tuffii isaanii waggaa lamaan dabre kana Oromoon caalu waggaa jee uummata guddaa wayita uummanni kun. Uummata hoggana isaa dhaggeeffatu. Waliin waqnee san booda garuu ni usu. Caal. Bakka bittinnaan Oromoon amma booda wata kan fiddu milishaa itti bobbaafnee akka fedhe dhiina. Diyaasporaas hootu dachii fulan bu'enneeti karraba dheeratu fidneeti arraba isaatirra shukkaara tokko buufnee caal goosifna jedhan.
That doesn't work. Maaliif dhugaa qabna. Lafee gootota keenya biraa wareegamanii qabna jechuudha. Baay'ee takka keessatti siyaasa biyyattii mataan gadhaabuu dandeenya. Akkasiin. Because we are not as disorganized as people think. One, we are very conscious. Waan yeroo hunda ijoollee beektanii nama keenya dura mataa irra ijaarra. Mataa irra ijaarra. Ni onnachiifna. Miilli itti aana. Uummanni keenya caal jee malee argan kennini. Uummanni keenya hoggaan isin jiru kaasiis ka biyyaatis. Uummanni keenya obsii nagaya barbaanna. Oromoo wal ajjeesuu hin qabu. Oromoof sabni biraa wal ajjeesuu hin qabu. Jarri kun maqaa keenyaan biyya kanarra jira. Hamaa koo hamataa koo. Ni gorfanna itti hasaasna. Jennaan uummanni keenya usi. Hasaasnee dadhabnee jirra. Amma yeroodhaaf idammasina dinnaan we have the strategy. Ka dhibbaa nurra hirkate dhiisi. Ka baankiif taankii qabatee nurra deemaa tureewu lafumaan geenye. Kanaaf ammatti wanni barbaannu maali? Haala biyya keessa akka hubattan barbaanna. Kallattii itti deemnu akka hubattan barbaanna. More than anything else, I want you to feel responsible. Biyya san balaa kana daranii akkan seenne hambisuu irratti hunda caalaa itti gaafatamummaa akka qabu isin. Kophaa keessan osoo hin ta'in saboota biraatiin walii tumsaa, wal hubachaa itti gaafatamummaa. Minilik irraa hanga darguutitti maqaa Amaaraatiin biyya san akka isin gara fuulduraan takkaafanne abbaan reetii dabraa ture. Waggaa 27 maqaa Tigreetiin uummata san itti baasaa turan. Amma immoo maqaa Oromootiin kaasan daranii keessa biyya galchaa deemaa jiran jechuudha. Maqaa keenyaan biyya akka hin diigamne, maqaa keenyaan Oromiyaanis Itoophiyaanis akka hin diigamne uummanni keenya balaa sana caalaarra akka hin seenneef hojii hojjechuutti seennee jirra. Isin wajjin mari'annaa. Garii maayikiroofoonii mari'annaa, garii gurratti walitti hasaafnaa jechuudha. Garii bal'ootti walitti hasaafnaa, garii immoo isin keessaa hogganoota keessanii fi warra duree keessan ta'an wajjin balbalchifannee waa walii himnaa jirutu jiraata. Kanumaan jechuu barbaada amma waltajjii isiniif hin bana. Galtooma. Galatoomii Jawaar waan nutti himuudhaaf qabattee dhuftee nutti himtee jirta. Amma waltajjii manaaf banaadha. Namni martinuu namni waa gaafachuu barbaadu gaafii Jawaar nuu deebisa jennee irraa gaafachuu barbaannu gaafachuu qabna. Gaafatamuufillee as dhufee dhimma keenyarraa haasayaa, dhimma Oromoorraa haasayaa, waan dhimma keenyaa, waan saba keenyaa, waan nu yaachisu, waan itti shakkii qabnu maraa gaafachuudhaaf mirga qabnaa. Amma gara gaafiif deebiitti deemnaa. Akka itti gaafiif deebiitti deemnu nama 5 dura tartiiba koo'inaa achi akkasumatti itti fufna jechuudha. Galatoomaa. Umar kabiraallee namni gaafii gaafachuu barbaaddan Dirribaa duuba sanaa inni akka ta'etti mul'atu dhiifama. Oke, Hasan Watticha. Abarra, oke. Dardarri maqaan kee eenyu?
Kamal. Okay, Kamal. Hayyee maayikii ati itti nu hirtaa achi gaafiin itti fufaa jechuudha. Kanin sirreessin okay. Umar, as Umar. تكلم صدق يا أمتك يا سبا جالتما سبا كبجما سبا أمنما بقرب بنمرين ديرسة ولو أجر سيسي هندم توشما سنجتشا علم كينا يوكين أبوليس كينا تكا جوار محمد بقرب بين سلة والراسي هم بسي لبو تيسي ديرسة أربع كان أرقمتين سبا كينا وجين akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf bakka argamte. Akkasuma ammoo bakka yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee uummata kee biraan gahtee siin jecha gara gaafiitti yookiin ammoo gara yaada qabuutti itti fufaa jechuudha. Gaafiin xiyyaata takkatti uummataaf dhaamsa qabaa isin warra achirraatiif illee yoo ariif illee. Artistoonni ija ummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenya tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenya miti. Isin hojii uummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabnaa. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenya achi miti achirra teessan takka gaafiin xiyyaatana isin suuta achitti itti gaddeebi'a. Jawaar kubbaa buute lammaa harkaan ga'e lammaan buute gara biyyi ta'e abii rukkute kubbaa goolii teenya dhaye. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahe. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni jawaariin kaleetiif, jawaariin hadhaatiif, jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee uummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee balbalarraan geette osoo booliin galchiin kennitee nu gadi deebi'e. Kun jawaari kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka'u uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasa'e. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoo ta'e na balleesse gaafa sanillee gaafa holomoliyaa galma holomoliyaati jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan. Qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fide. Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga uummataatiin kan bakka sana ga'e akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomoliyaa. Kana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga uummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa. Namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beektan. Gaafa san gaafa galma holomoliyaa. Amma uummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko uummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba. Namni uummata Oromoo dhamaasee isin hoogganoota dhaabbota dabballee miseensa wanti dhiiga uummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga uummataatiin waan harka keessan gahe
waliin deemtanii wayiin deemtanii ummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftaniin ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gabdaanutti gadi deemtan. Hojii akka kanaa kana obboleeyyoon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleeyyoo jennaan dhagaa muka socho'a. Gaafa 91 namni hunduu yaadattanii. Gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti. Ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dirsa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbuusu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromootiin, maqaa Oromiyaatiin, maqaa bilisummaatiin, maqaa walabummaatiin. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiin akka biyya ofiitiin gonfachiisuu fi malee akka nama ol aangootti ol haa ba'uuf gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoone. Dhengatti dhufee balbala irra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraate yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga uummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen namni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maaliif faayidaan nu argan? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuun hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo orga cabee kaasee halkan tokko rafne guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaaffiin isin bira jirti gaaffii seessan san. Tun achumarratti wayiti ta'u gaafa gara gaaffii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu ati Jawaar kalee Jawaar of danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba KFO akka namatti ati hooggana dhaaba KFO keessaa hooggana ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti. Hooggana KFO deemi akkanayyuu Jawaar
warri hundi amarmoota qabdu tokko akka gaariitti si beeka akka gaariitti uummanni illee si beeka yaadni kee yaada guddaa uummanni achi si dhufa gaafa kiyya kana. Faisal Taganti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jira. Namoota waliin jiran san keessa yeroo darbetti hooggantoota namoonni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee duukaanne waa ture ni jira. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waa hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokkorratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti namuma kanarratti xiyyeeffattee haasofta. Ni beekna akka gaarii hin jiru, biyyattiin akka gaarii hin jirtu, uummanni keenya akka gaarii hin jiru. Garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti. Bakka waan gaarii tokko jirtutti dhuganii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kan biraa waa xiqqoo haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabamee booda haalli ati warra mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu akka tokko tokko nanaasisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraata. Nama keenya kana akkasitti waliin qabnee jimlaa utuu abaabru as immoo deebinee
mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira, maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of diigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finne wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa hoo maal hima wanni sun of eeggannoo maaf daba. Inni kan biraa har'a si faana haasawaa jira. Gaafiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cimsuu barbaadeeti. Jawaar faana haasawaa jirra moo of eeggoo faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qabna. Yoo of eeggoodha ta'e eeggoon tarsiimoo siyaasaa qabaa, sagantaa qabaa, sagantaa sana irratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoommoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaarii of eeggoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a. Yoo akkasiis ta'e Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti. Maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jiraa waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru. Marii amma calqabaa jiru kun illee akkuma amma jalaa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru. Wacatu baay'ata. Waama xiqqoo ta'een ka'ee wacatu ta'a. Wannuma ta'e viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan nabiyyi diigamteetti ka'aa jira. Kun hin tolu. Akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaalutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee kan barreessee kaanee mootummaa sana waan namni dalagaa ture kana yoo biyya tokkotti jigsina ta'e boru nuunis nu taajabsiisa. Of keessattis of ilaallee of bukkeettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaaffii inni dhumaa ani siif qabu. Okey, hin mari'annaa bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee galuufee dadhabeen booda waa dubbattuu eega dadhabetti haxaxaarii akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akkana mul'atutti akkuma kanatti dhufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboo achi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee yaada dubbisnee beeknurraa waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala amantii adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemne ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya? Maal yaaddeetti? Waan na barreessitee fuulduratti nuuf dhiyeessitee nurratti mari'an ni jira moo akkasuma wacumaan deemnee akkuma kana amma ta'e kokkolfinee walirri kannee deemnee kanumaadhaaf kana ta'u. Amma akka amma argaa jiru kanatti sa'aatiin 20 maaliif seetan waan keenya dhiyeessuun bareedadha. Yoo barii yaada dheeraa fi yaada illee gaaffiillee wal mafaan yoo deemne nama shan kana irratti sa'aatiin deemaa jechuudha. Kunis waan namni biraallee hin gaafatne amma yaada gaafatan keessa dirbaanuu ragaa bahee waan hedduutu jira. Isuma akka inni irra deddeebi'ee jira. Akka sakkan taanee gaggabaabsinee namni marti akka hiree argatu haa goonuu bilis haa gaggabaabsine. Haa dubbannu irra hin deddeebi'u. Lamaan kana deebisee itti aantu deema. Gaaffii hedduu waan qabnu jechuudha. Umara kuma sodaatee dukkana irraa kaase. Waa'ee goolii isaatu goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu wajjina roobuu ni hinaaf jedhan jechuudha. Let's be honest. Honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal miti. Hojii dhiiraa nama gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennuu natu murteessa. Itti gaafatama ture. And sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni as jiran
gosa bakka shanii qoodamanii ture. Oromoon inni qopheessi jennee qopheessine yeroo meeqa yaalle bakka isaan shan qoodamanitti osoo findee aangoo itti kennine Oromoo sana gosaan golaan bitaniiti kana caalaa wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture weer social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. Civic society social movementiidhaan political society kennuu qabna ture. By 2020 ifa barbaadoo isaa fi barreeffamaan as gocha haasaa kan hojjette yeroo dheeraa as godhe 2007 hanga 2012 yeroo qabsoo nagaa qo'adhu kitaaba hiikaa afaan Oromootti hiikee hirribaatti dhufaa barreessuutti nama ta'a. Asii barreessuun haawwatu nama ta'a. Mariichiisuu irratti karoora keenya sochii uummataati. Maal jedhee dirqama nu fudhannee sirna wayyaanee kaasuudha. Sammota waa lama yaadne tokko jaarmeedhaan biyya alaa jiran wantaanii dhufanii at least aangoo akka hiratan. Jaarmeen siyaasaa bakka lama ture jedhama gaafas. Tokko alaa ture tokko biyya alaa ture kan biyya alaa ture faffaca'aa ture. Faffaca'aan sun immoo ganda qaba ture gola qaba ture murna qofa miti. Inni raaffatina kuma lama tokko maatu ture kuma lama saddeet maatu ture. Murna qofa ni wal. Ganda keessa ture. Sanfuunan Oromoo jennee nation building project irra ture. Fuulee murnoota keenya nation building project san dura deemanii sodaatu. Kanaaf jaarmiyoota jiran keessa akka ce'umsanitti relatively opiniyoota wayyaa. Opiniyoo keessaa immoo namoota sabboonummaa Oromoo qaban saboota garaama keessattis fudhatama qaban jennee lammaa gara fuulduraa binna. Wanti tatteensaa keessatti deebi'anii qindeessanii hin ta'u namni kun inni isin jedhu. Jibba jaalala dhuunfaa irraa qabu. Alammaas gaafsan qorannoodhaan malee dhuunfaa weerummaa irraa qabu. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tokko laalle abbaa duraa ni laalle. Dhugaa dubbattan akka gahumsaatti abbaa duraa duroo iyyaatu. Garuu nurraa fudhatan. Liitana siin qabu yeroo dheeraa waan tureef taaboon itti aanee namni sila wayyaa qabaachuu danda'u lammoonni ture walbira ture ekspiriyansii hin kalaatan innis sirnicha keessa waan tureef hin ta'u kontinuitii sirnicha staatas koo itti fufsiisa malee face of change ta'uu hin danda'u qeerroon nurraa fudhatu mana nurraa fudhatu jedhu taaboon keessa itti aansinee lamma laalle hanqina qabu wajjiiru Mutannoo wayyaa qaba. Uummanni fudhatee jira. Statementship qaba. Cross ethnic cimina isaa keessa dargaggeessi kun jabaatee hojjechuu danda'uu isaa. Laafina isaa keessa barnoota dhabuu, mutannoo dhabuu, ambition qualification waliin madaalle qabaachuu isaa. Kana jalatti waan murteessee miti. Nuti akka gareetti qofa osoo hin ta'in external experts irratti bareechifnee jiru. Loo jennaan dhiisi Oromoo haa ta'u malee jennaan warri dhaabaa hedduun taa'aa dhabuute sodaatti. Okay, maaliif jiru? Aboo akkana fakkaatutti kana. Namni kun dhufnaan opiniyoofis, Oromoofis, Itoophiyaafis kasaaraa hamaan jiru. Woobus naan jettan. Us bara obboleettii illee naan yeroo inni gambaraan naannoo biraa hojjete rabshuma hararas hin taane naan jedhu. Innis Nambodo gadi gargaari jira. Hinkale marfadheen waggaa tokko ol dalaga. Faarsee bulallee yaalee bara. Jedhinu waan bayee mormuu yaale. Sambooda political party irraa fedhii qabachaa ture. Okay, alternative leadership jiraatu qaba jennee jaarmaa fuuletti beekte carraaqqii hedduu goone. Talk is cheap, but we did. We tried everything we can. Now, so goalie akan bayar dalam tubuh itu. We tried. Karena negara banyak. Kalau makan itu karena negara, itu makan aja karena negara itu ya.
Karena dia anda lalu kita kayak itu kan, akhirnya kita tadi jira, kira-kira kita tadi jira juga, yang disebut kan, corona mungkin kan, media tinggal, kerja di kurma ini, orang bangkit kaki kamu belakang ke, itu mereka bilang bukan, itu wajar kalau kerja itu aku lakukan dia. Kami jangan berkapsul dan abadan saja begitu, kapsul dan lo, kamar balik kamu kudu digaru. Anak kau tahu dia kayaknya, anak kau tahu terkayaknya orang demo itu tuh, tahu dia berpaisa macam ni. Wagah mungkin sendiri, orang madara orang, sirna wagah yang tamak, kaki kepada bulu jadi lebih ada ni. From the strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Tu rata, itu orang itu itu market. Arau one day, arau ini dah kau apa? Orang kau ini, drone awal sih pasar tu tu barat aja orang tu awal itu sirna berbaik arah minimum orang yang kisah minimum milion orang awal milion orang minimum darat nama orang pun tinggi ya kita yang dua tak orang pun tinggi. So let's not fetishize guns. Kau itu apa? Itu yang bukan itu, itu orang bukan gara-gara. Kau itu bukan gara-gara. Wadi bukan lama tanpa usaha jiwa, mereka darah tu redis. Kau itu wadi bukan apa betul. Dia sakit selalu juga tidak. Jangan betulan lean. Saya it's not religious, bukan, it's not about religion. Sudah ni kawan itu, kakak aku sudah tak nanti, kakak dua rawai kakak sudah kan anak sobong, sudah tak nanti, berapa tahun dulu, buat apa deh? Akam berhenti, rakul kakak kau ini balik tempat berada. Orang bos kau ini balik sekali kau ini nak. Baru jangan kau ini betul betul. Sena isadi awal kau yang mana kau batin dia utakka, orang apa kau utakka batin dia. Rakul orang ini nanti mau, tidak. Arah, waktu pas coba tak dulu ni kita itu. Orang garu, ada lagi nama di zaman bicara. This is fact. Karena kita misalnya mulai coba baca dari itu. Abra, demokrasi nak kita kisah tidak dia boleh dan dia apa? Itu ada seorang lewat. Kenya ni, sebenarnya mau kita macam apa kali? Sirna Hamadu. Kiba kita kurvedi masih parti demokrasi. Karena Kenya demokrasi. Kasih persati lah betul lah. Akan tu mandi bukan soal yang tadi. Karena Kenya kisah ti. Mana ayam orang mukti ti, ayam apa Allah mati, ayam apa nama le, nama tu kusuk bukan dia. Azkau nak kau kapsul berani. Durat di jalan bisa berani. Soci mau ti. Samboda jalan saya tu mau mati. Jalan saya kapsul ni sebenarnya demokrasi. Nanti parti demokrasi kita. Amma demokrasi parti berani lagi lagi. Bion itu Nigeria suruh kerja, South Africa suruh kerja. Demokrasi dirkam. Demokrasi kita tidak jauh dari sisi ini kami bilang oh. Jadi dia dirkam mas. Dapat kumri dia ni umar itu demokrasi tidak jauh. Jadi garu foundation sam. Rakyat mereka orang bahasa. Orang kapsul demokrasi tidak kisah tahu jadi kisah aban kampang dan cabang. Sebab saya demokrasi ini tidak boleh. Amma ini hawa mana demokrasi jauh sendiri. Intensif sangat berhutang ini demokrasi seperti ilmu ini. So demokrasi intens yang berbeda. Demokrasi kufata. Kalau demokrasi mau ini orang mau berhutang betul. Coba betul. Demokrasi yang jelas والمين dan umat itu mereka
Democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna fincile ko sagala disi humna motuma jalan kam. Arra wal khabar na jira na jira male na mule ton na jira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farm itu kalau yang pindah ke macam Ethiopia, amaru lalu macam kau ujar, lo kimbo baru orang tu balik kapsulan Ethiopia, Oromia, Oromo kau ujar, indah dia mu, malah babu, malah ni, amar dah tu bukan. Soviet US ko ba to may do para the middle powers. The youth head to harkal gabade direct Artatti umnito warana nufe abis warana amora suru intende usintene ba. That is done. Warani sa jiro capacity dede abadan dede kidami to chunde. Amara nano amara ke samara kudo pura samare akka sa jiran. This is hard data, hard intelligence of value. Jiro akka I don't see contradictions in this. Sehingga kufaju, maka diburu korban dan asal tadi. Itu nang nego sani bit. Ani kan jadi sani ranti kisah sungkam. Wanni buddhan toko dia ini sudah jangan kufur. Orang apa token apa? Token apa post abi? Post current state, current system. Abi boda di itu ni di dalam protek company terra baru doko. Lembaga the post abi political dispensation. Elite itu opera, elite itu apa kan itu. Yoga ni matu gua warna berjaya itu. Aras dari sini mau tuh apa dia dari sini guru. Kita tahu tuh ini ya semua. Kemana mah di kuliah Egan hirar udah boda, egan masalah. Saya dah menjadi clear boda boda. Boda apa clear? Memang kita boleh kawin itu. Servis buku apa ya?
jijjiiramni kun jira. Aboo qooduu jira. Aboo jajjabaa gootan argina. Waan irraa buufii miti bantu. I bring you certain information to certain issues. Yeroo sana keessa. Within a year seenni sun dhaqabe. Yeroo guyyoo guruu gaafa nama qopheeffadhaa jechuun jennu mootummaan yaadannoo keessa jira akkasiin itti warra jechaa ture. The fundamentals are gone. Ammatti wanni ajitee godhaa jiru maali? I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana booda yookiin aangoo kana booda sirnaan biyya jiru booda sirna akkamitti ijaaramu qabu? Sirna soota. Ce'umsi transition kun jennu kuni baatii jaamurkaa tokko keessatti takka karaa nama akka takka karaa deemu. Yeroo kanatti karaa irratti eeguu baannaan kute maal taa'ee kana darbe yoo darbe. Baatii jaamurkaa duraa namni xiqqaan muratu. Gaafa xiqqaan irra dhaabbatee namni kaanii kaasu. Baburri duruu hadiida dhabee gara biraa kutee so amma kan jechaa jiru that is coming whether we like it or not hanga feete abii jira hanga feete abii jibbi change is coming primarily because of his doing so teenye eeneti arama waa'ee sirna jiru reetu na jiru ittuu dhiiftu dhiqu asirratti sun it's over. Hundutti nuti kana jettee yettu. Is the system more of a liability or more of an asset? But bizarre rakai. By much nature, it's more of a liability than an asset. Finally, Ijirootiiko waggoota dabre kana keessa argamte daakamaa deemaa jira. More than anything else, credibility hooggansa siyaasaa Oromoo, credibility uummata Oromoo kasaara hamaa keessa seenaa deemaa jira. Arrogant jettee, ignorant jettee ashuudhaan incompetence. System namni jiru is a catastrophe. Dura tibbeen namoota kan hoggaa fuutuu akkasiin jiruu ni beeka. Even achi keessaa amma namoonni filee inni ittiin marse loyalty are the only criteria. Jiru namoota sirna kana keessa namoonni beekumsa qaban jajjaboon jiru. Isaan garuu bakka murteessuudhaan hin jiran. Bakka murteessuudhaan, bakka karaa qabsiisuudhaan, bakka tarsiisoo baasuudhaan, tarsiisoo horii tiikuudhaan hin jiran. Maaliif isaan xiyyeeffataa jedhu? This is a sultanistic state regime. Gaafa yaade maaliif tibbee lafa focus godhe? Sirna olaantummaa paartii tokko ture. Tibbee lafa focus godhe bar waan alagaa ta'anii waan tigiree ta'anii miti. Sirna olaantummaa paartii tokko ture. Wanti biroo tibbee namni murteessaa sababoota mataa yaadee fi uummata tigiree buusaa ture. Arra ta'inaan it is one man show. This is not what I'm saying. This is exactly what the ministers are saying. It is a sultanistic, in modern era, sultanistic state. Akka yeroo ammaa waan irratti fakkaatu irraa nu godhu. So I'm not focusing because I have beef with it. No. This is a sultanistic state. There is nobody around there. None. Maqaadhaaf joogore, there's none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is. Galatoomii amma mootuu nama lamatu hafe ammallee irra deebi'ee yaadachiisa kennaa gaafii garuma gaafiitti goonee akka gaafii kenninu daqiiqaa dheeraa akka jalaa fudhannee bohaarsan wantichaa kanatti as dhiyaatatti gaafii keessan dhiyeeffadhaa galatooma. Dhagaa maamee tura. Dhagaa jirtu. Gaarii. Dura dorsoo haatee siif to'aa jiraachuu kan jennee yaadaa ture. Ofii illee haa to'a jechuuf taate. To'a isaan irraa fakkiiftee rabbiin asiisi ga'e. Galanni haa gahu. Atellee kan rabbi galatoofadha. Ittaanee
lola arana to korse wabe mare no to korse mamma gafa jirama ijatti age ummanni sabni kenga asan najara senaba usin jarana jarmu sadi nurran tukini na ja enno fa ajale sadi jawari filam mara abiye jara sadi kan nurran tukina ja namni gaaf sanille intukina jara to sima namni ijoba tokkumma jedhanii kontaraatii dhageesse sadini naannallee inni kaisaa gaaf saba abdis du'us jiraadhus Itoophiyaa jedhee dhimma lafa kan antarlaay haadhallee kaisaa sadi kan keeti kan ugaluudha akkamitti karaa nagaatiin dhaabni kafa'oo waggaa dheeraa qabsa'aa ture mallas irraa kaasee warra karaa nagaa jedhee atillee orsanii dabalamu. Karaa nagahaan kun gaafii Oromoo deebisaaleen kuma deebisuullee jiru. Gaafiin wal isin ati mabbii wal dhabdeen isinii tokkummaa Itoophiyaa walii galtan. Ati ammoo federaalizimii godhaa jirti. Gaafii sabaa bakka gartee sabni Oromoo barcumaa dhiphatanii waan argatutti fuudhee federaalizimiin haa ta'u Itoophiyaan biyya bulchina. Kanan barbaadu. Oromoo guddaan kan barbaadu. Kanaaf warra Itoophiyaa barbaadu, warra dimokiraasii illee barbaadu, warra sabaaf sablammiyyaa saba hidhise fuuldura illee barbaadu. Yoon qajeelataa akka adda bilisummaa Oromoo kaa'uu isaa lafa keessatti akka fedhii uummata Oromoo mirga hiree murteeffama biyyisaa abbaa biyyummaa isaa irratti walii galtan karaa nagaatti galtaa haasaa. Karaa nagaan sun ammoo yoo isin walitti dhiyaatanii kaleessa isin nuti ol kaa'e. Lamballe amma inni lamballe deebisuu danda'a. Ati ammoo lambaan jaalatti. Inni yoo lambaa baay'isaallee deebisuu danda'a. Akka inni kanyeechi kana akka ta'e tukana yoo lambaa biyyee deebisuu danda'a. Lambaa biti ashaa deebisuu danda'a. Inni tayyebe yeroo kana hoo gaariidha hojjatee jennee itti dhiifnaamu hin deeggarra. Kanaaf lama yoo kaa'e amma achi nuti konfirmu. Kanaaf wanni godhamuu qabu gaafa duraa hora konvenshinii Geneva irratti si barreessaa ture. Adda bilisummaa Oromoo dhaabilee hundi keessaa kaa'amee haa galu ta'uu baannaan adda bilisummaa Oromoo haa galu. Maaliif sabaan qabsaa ture gaariidha. Kanaa alatti hin ta'u jettanii kan gartee harka sagaleedhaan na hinjifata jettee dubbatte yeroo baay'ee. Ati dee ture sagaleedhaan na hinjifatanii. Warri gaafsan sagalee siin joote galee isa tumsaa jira. Wanni amma karee mammaakee fi wala araatu korsee waabee marii kokkooftamu jedhee warra gaafsan waliin murteessaa turetu warra gaafsan miidiyaa irratti illee gadi baay'ee dubbataa turetu waliin biraa galee isa tumsaa jira. Akkasuma dhaabni gartee Itoophiyaa firullee keellallee warra isa gala. Akka leencoo daataa akka deeman akka mootummaa kiyya jedhe. Akka ammaatu baay'ee eeggadda dammagaa irraa bu'uunaan ani deemaan eeggataa ture. Bakka san seenuudhaan garuu hin argan. Inni kanneen illee keen taa'uuf illee jira hin beekna kan. Kanaafuu maaltu maal? Abbii jedhee jira. Oromoon nagaa jaalataa. Oromoon deemnee gatteenye haasa'uu dandeenya. Inni araaramnaa jira. Yeroo fedhetti araaramuu danda'a. Yeroo fedhetti nama 52 karaa nagaa konfiliikti risoonishin jedhee kaa'ee jira. Isaan sanii waliin dhaabilee wajjin ammallee ijibbaata garuu yoo danda'ame gaan malee Itoophiyaa kufiitii irraa hambisuu inni Itoophiyaa jaalate gaafa inni jaalate gaafa siidaa inni sillaasii gaafa fuudhee isin afoo gaddaa dhatu achi jiru. Inni ta'u jedhaa ture akkaasa dubbii argitanii gaafa minilikii illee itti dabal. Soo nama akkana kanaani karaa nagaatiin deemna taa'e irraa bu'ii jechuun hin danda'amu. Inni baay'uu kan jaalu kan ammaati jettee gaafa harka si dhahee abbaatii mutuu jedhee si dhahe waan itti lakkee adiillee si ta'an waan akka tokko jettee karaa akkasitti waliin haasa'uudhaan irra gaariidha. Kanaaf haalli ta'uu qabu karaa nagahaatiin mootummaa kana gartee yoo danda'ame ijibbaata reefa biraa torba garagalchate ijibbaata karaa nagaa buusu karaa nagahaatiin yaalu dhaabilee Oromoolee waliin qabu marii nama deemaa jiru kun hawaasa hundaa keessatti dhaabilee waliin illee deemaa babal'ataa deemu ifa gaaffiraa kan ture dhoksatu dhugaa dubbatu dhaabilee Oromoo dhoksaa ture mariin hawaasa keessatti akkamitti hin deeman yoo deemallee nama dhoksaatiin deemaa ture namni galeellee nama dhoksaan gala. Si tokko jaabe malee kun waliin gala. Kanaaf jecha wanni akkasii ta'uu qabu of duraan maaltu cheenjiin dhufaadha jetteemi
changing dhufu kana yoo kan dhufu taate dhufu kun qophaa'uudha. Hawaasni qophaa'u bulchiinsa uummanna kan lafa kaa'u. Administration biyya san gadi kaa'atu qaba namni. Tokko kan lammata immoo gabaabsa. lammata immoo gaafa hedduu kaasanii turanii irra deemu ati kaafaa keessatti hojjetaa turte warri kaafaa gaafa ati nu dhufte balaan nu dhufe jedhanii wallabbii guddan ture kana quba qabu. Siyyuu situ kana nu fide namni illee kan nurraa ture ajjee chaajaalollee ga'ee kana jedhaa ture. Haala kanaan jira waliif ammoo hojjechuu dandeetta. Jarri ammoo karaa damma deemtu kanaan si amanu walummaa kaafaa otuu waliin deemu. Deebi'ee ammoo itti dhiiftee yuus qeerroo yuus Oromoo Revolution jettee jalqabdamu haarawatti akkamitti deemta kan adda nu baasee jechuudha. Galatoom nama tokko daballee nama tokko achi bira jira dargaggeessi suni Qamar. Please ammallee gabaabsuu dhuma yaala waan namni biraa dubbatee fi yaada biraa walitti meeshaa yoo dheeressine hin deemaa galatooma. Galatoomii Jawaar baga waan hunda keessa yuunivarsiitii as geessisi jenna. Akkasuma gaafiin baay'een ani kaasuuf yaade akka yaadaatiif akka gaafiitti illee artiist jeneraal artiist Umar Suleeman fa'aa kaasanii yeroo tooftaa qabsoo jijjiirtuutu mul'ata. Tooftaa jiru jijjiiraa jirta. Haa ta'uutii kaayyoon tokko waan jettu himaa jirta. Ammoo yeroo kun amma biyya addunyaa kana naanna'aa jirtu kophaa kee naanna'aa jirtu. Maaliif kophaa kee akkanatti biyya addunyaa kana naanna'uu dandeesse? Warroota itti amantu wajjin maaliif naanna'uu si dhibee kan jedhudha. Deebi'ee qabsoon amma booda itti fufuu qabsoo akkamiiti akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa yoo ta'e ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaastee abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasaatiin miti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu kan jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhee laayikoo godhee itti adabamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif ittiin deemne kan jedhudha. Galatooma. Galatoomadha. An waan isin gammachiisanitti hin beeka. Waan isin fayyada jiru kanatti. Jala murree haa dabalu waan tokko. Yaadni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru piraaktikal miti. Oromoo hin fayyadu. It is very important we become honest. Arraa Oromiyaan eenyu raafatu hin ta'a biyyaa matirraa immoo biraan duularraa hin ta'e. Naannoo fi dhuunfatti. Naannoo waan tokko. Uummatni wal bira dhaabatee hin danda'amu. No, hin danda'amu. Piraaktikal hin danda'amu. Waan hin danda'amne sitti himamatu. Sitti. Later, the Dakota is recovering. So he was right. He did not explain, he was not understood. Hala kabatama keessa Oromooti. Hala kabatama biyyi sun keessa jirtuun gama diinagdeetiin, gama securitytiin, gama hawaasummaatiin, tokkummaa Oromootiin sirni Itoophiyaa jijjiiranii dimokiraateessanii akka Oromoo saba biraatiin taatutti ijaaruu caalaa wanni Oromoo fayyadu hin jiru. Dhaadannoo sabboonummaa finiisuuf godhamaa ture
it is not true. Maaliif namni Argammo, apa juga dari lama tema. Argammo, kalau kan jadi asalnya dia juga mana. Jalan loke sente orangnya untuk kau dia tunggu mirip kita baca muka. Sudrika, tu kau baca muka. Sani kita muka. Sani ipa, macam ni dah muka. Argammo, akai ada gitu, buat orang bayar tu, kalau orang bayar tu, kalau orang buat tu. Butuh apa mereka? Nampak, zaman palsu kan rasa jenuh dia kan betul. Kamu betul jenuh. And it remains. Harga pun betul itu. Kadura senti kau, eliti oromo kasih dia tahu macam tu begini. Perang kali itu. Lembab pak. Oromo nama ibarat damai sabot berani di tiga betul. Maka kamu bukan cukup tadi lo. Kalesa. हमारे बुद्धू भाई बिल्ली करते हैं को रखा है क्या नहीं बा रेसला से लेके मकासा के तो गांव तो चुकुर सा हमारा पूरा तो है ये बच्चा तो सब वो तो यार है मुझे मुझे दिखा तो कौन है मैंने दिखा कि जरूर क्या है ओला तुम बात करे तो रे जेने कब्जा तो है अरे समझ रहे तो पे ओला तुम और वो तो जिर के थी अमन और सबसे मोर इम्पोर्टेंट रियलिटी वन इन मिशन more important than ever. What case of care of it? One case, Gamalama Mirama, you run there. Gamma, what the movie that was on it. Gamma, Maka, and South Rhine in Isa. As in Milan, achieved them. Can I roll and use for a castle? Roll was about the rather castle, but Maka and the Rawata, Rapsu. Dual duty. And the Malama was a deity. Abso is baral to the channel. Angapola for the day, Nam Numidari, Nunitari, but I say something to do it. Uni, again, Ola to come run. Again, the Dunia can come run. Arabali, Bakareta, Ganaki, Karadi was the other two. Araba, Akalesati, because I'm Romo wanted to edit me and the to father. Ilmu kerana mi ikut dalam aja. Jalan mana kita bawa malam apa? Honest ani. Pergiman dia betul halal betul kan? Sorry tua juga kan saya tu. Jumpa tu orang lagi Hasan. Jumpa tu kau ni. Anggap apa dia? Jumpa tu kau ni. Eka ni nabe. Karena ubes di bulan lalu, Isa, arahkan buka benar. Sahabat kawai negara maksud sahabat ada ribu buat yang maksud tulen rabi, mana tentang rakyat itu saja. Anggap kia, serni pun, sosok bi kalesa asasi kalesa di, gaman agiat di dia. Sampo maksudnya al-muyar demo, oso nagean. Dubbi fuudhan deemu humna ittiin furu. Yaadattu gaafa ijoollee Tanzaaniyaa wal geessu waan ta'e warri federaalaa achi argame. Eegushee gochuudha marroo hojii. Warri naannoo asii lola labse. Waan tokko tokko keessatti barbaanne waan dirree barreessamee jira. There are some things I'm trying to avoid. The state's control has been significantly weakened, even over its own structures. Deliver what also berbalik, hal ini deliver pun, baiklah. Saya nak deliver lagi kamu. Dari mana makan? Kami mendengar masih tidak. Mari arogansi dari ignoransi berlaruman, bermutan, bosan, mutan menjijik. Of turma beruama. Hamba tugas juga kerja mahu terbiasa kisah itu. Angka mana itu bisa, namo dan data itu bisa. Hamba bawa tu ini udah tu kunci. Unda capai ini absen aja lah. Buat dulu tu hak kerja lah. Lagau si kamu, lagau si berapa. Pakai ni ambil sendiri. Wani masa sedapat ini tu kemana kerja leter.
Ijoollee amma galantana wajji haasaa keessa turan. Waan qabas namni Oromoo caakkatti ta'uu dandeessu qaba jee nama kan ifate garuu jara isa hojii si danda'a warraa hojii si danda'a. Maaliif we have done this before. Itu pun danda'u. Because I keep around for another to'annoo waraana biraa jala jira. Itu bu'aa midhaan waan mallis jira. Maaliif wanni akkana nu deema malee haalli biyyattii akka jirtu Itoophiyaan amma arbanii bame. Arba dhukkubni hamaan qabu. Kayeeyyii bifa hundaan nyaataa jiru. Itoophiyaan amma Oromiyaanis. Qawwee heddummaatti jirti. Dargaggeessi dalagaa qabu caakka galee jira. Inni riphee lolaa kun cinaa kan mootummaati. Mootummaa baasii jiru mootummaa guutuu sa'in. Bulchaan godina barshanii mataa fi qaba jira. Faannoo mataa fi qaba. Kan ittiin nama saamsisu. Lawlessness hamaatu dhufaa jira. Kana maal fedhe isin jaa hubannaa gaarii sirnicha irrattis dhiibbaan akka godhatu. Biyyattii siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggansa siyaasaatti deebi'uu baannaan bosona keessaa gara Tarbeeza deebi'uu baannaan kasaaraa baay'ee jiru. Akka Oromootti immoo kana jedhee jira. Akka Oromootti. Maaliif itti mari'achiisa? The marketplace is very important. Hoggansi siyaasaa akka beekamu, hoggansi siyaasaa akka argateeti. Waan gabaan bittu, gabaan dhiyeeffata. Dalagaan biyya maal beektaa? Waan gabaan bitu qabu dhaalee suudha dalagaan biyya. 2022 maaliif godha ture? Gabaa dhagaa. The marketplace for peace. Sani uumuu dalagu ture. Why? Humnoonni wal akka Tigraay isaa ta'u Oromiyaa keessatti wal lolan gara araaraatti akka dhufaniif uummanni gabaa gamanaa isaatti eeggamsuun xiqqoo akka sagabbaawwan qabootu malee hoggansi bareedee deemashee godhee gara gidduu dhufuutti itti ulfaata. It creates ethnic outbidding. Kana jijjiiruu yaalaa ture. Ammoo gaafa dhiibbaa maaliif jedhee gaafa isa caalaa ijoollee nama dhiibbaa uumu. Har'a maaliif mootummaa dhiibbaa godhu? Specifically maaliif abiyyi irra focus godhu? Because I know for a fact, army, military, araraba. Minister araraba. Amma katite, awam ko muna isip di isa. He is unable and unwilling. Kana karena focus wala ni malu. Karena wala niyo, balik na niyo. Boleh kita ngapa je? Wala kapau kapau boleh kita sudah tu sedikit. Tu sedikit kapau wajib je. Udah jeraka jelas tidak ada berang. Kapau ko so sote. Orang ko sote orang biasa ni kim mukhasir na sangke sa ujir wajib boleh. You are understanding? You want together. Udah tu sedikit. Balik ko makin dia na. Toko kita bawa beres. Lama namanya itu akan dikatakan karena mereka di situ ije itu sih nanti. Okay. I have a political capital I can use. It is not easy stuff. But I have a political capital. Itu dah ada one nama tu nanti kita mana siapa sini. Ini kita banyak yang kerja ada di mana. जो पैनिस दिला अनुमया बरबाद के फर्क था that's fine नमने दुंगरू उतन्नो क्या वैसे दिवाली आधा दुंगा ऐसा तो पता है तो इधर मेरा वाला को जंजन तो लगा मिलता ही नहीं तरह से भी तमारी बेकन ये जवाब और बोलने Garuu simple miliyaane. Gaafii gaafate osoo si falme gaafii ti ana fitir ben falme. Dirri itti falmu qabaani. Garuu falme. Gaafii uummataa si ana moodhaatti dubbadhu gaafii ti yam. Akka nama uummataatiif akka sagalee uummataatiif waan uummata keessaa godhu afaan uummataa ta'e sagalee uummataa ta'e akka kaleessa uummata kiyyaa akka inni mirga ofiitti biyya ofiitti falmatu mukatti baasee
Wajta isin hiriira baaftan isin jala baafneetiin kaafneetitti akkasitti abukattuu dhimmi isaanii isin kennan meeshii falmiin Taman jettan taasifatte si jabeesse. Umar deeggarsa uummataa dhageettii uummataa guddaa qabu. Ka arrabni isaa kun qannama walfakkuma ta'anii falmuuni dhaabaa miti si deeban walitti kaase. Malee kasi qabaan jiru. Maaliif dubbataa? Yaadni as dubbatu kun wada dhiibu kun reaction argu jechuudha. What am I doing right now? Ciiseen kaase. Gaafileen amma hundi keessa kaaftamu bakka adda addaati qabu. Kanaan barbaade. Kanaaf falmitan waliin bareedda. Maaliif? Tokko siyaasa Oromoo calqee. Kana kaasuun barbaachisa ture. Lammaffaa warri mootummaa sun gaariidha. Ni deeggareetanis. Dhaabbata falmaa mootummaa murtaaf lama sadii rakkoon jiru maal beektan? Mootummaa waan gaarii galaytuu gadi baatee dubbattee amansiisuu hin dandeenye. They were completely dominated. Their narrative has been completely dominated. Mootummaa sun bilisa ni dadhabdee jirti. Economically dadhabdee jirti. Even media dila sana osoo qabdu. Okay. Kurban lama sadii itti deebiin. We dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state robust taatee deemuu danda'udha. Kun rakkoo ijoollee sanii qofa miti. Garuu bara gammeessan sirrii dubbisaa. Hedduu isii biyya keessan seenu. Nuti muuxannoo qabsaa'uudhaan malee muuxannoo biyya bulchuudhaan qabnu. Muuxannoo sun ijoollee sanatti immoo irra caalaa rifleetti godhata. Muuxannoo sana hamma itti qabaachaa ture waa seetan. Isaan muuxannoo biyya administrative experience godha warra biyya. Kun immoo muuxannoo qabsoodhaan qaba. Intellectual particularly knowledge production irra qabatu. Lamaan kana walii yoo kennee wal qabnee yaada ta'utu. Amma ofuma keessaa warra hedduu fageessan jechuudha. Kanaaf barii itti hafu. Ni raasuun itti fufna. Yaada maddisiin itti fufna. Tarsiimoo waan xiqqaa dhagaafate gowwoore bakka. Wanti arii nuyi keessaa takka waan itti deemnu hin mudhamu. Waan itti deemnu hin mudhamudha. Gaafii bareeda waan bareedaa qabdudha. Abbaan milishaa inni qeeru. Dur hin turre. Dur galaasaa fi warra biraatti wal lola. Har'a mardaasaa fi barroo wal lola. That's a new peculiar nature bakkee nu jiru jechuudha. Qabsoon suni kanaaf qabsoon sun gara qabsoo dimookiraasii deemuu akka qabu. Qabsoon nagaya buusu. Nagaya immoo fedhii nama tokkoo yookiin humna tokkoo osoo ta'e dhiibbaa uummataa. Dhiibbaa dippiloomaasii, dhiibbaa uummataa, dhiibbaa bifa adda addaa jechuudha. Biyya gara gara deemsuu danda'uu qabna. Har'a jabaatee deemaa bareedu uffannaa. Baay'ee takka walangoota hoggan deebi'etti hundee ifa taati. Kana gaafatanii sirnatti isin qophaa'ee godhanii osoo iddoo hin jiru. Kanaaf bareedaa booddee gara fuulduras walitti deemnee sirriitti bareednaa nagaan naa bulaa. Galatooma gaafii fi deebiin asirratti raawwatee jira. Almost gara sa'aatii 6 as keessa turre. Erga sagantichi jalqabee sa'a 4 as keessatti gargaaramnee jirra. Sa'a dheeraa as keessa turre galatooma ulfaadhaa. Anillee obbo Waamee kana keessa jiru namni durii erga gaafate haafu jedhee tuman dhiisee isa bira taa'ee illee itti jiru jedhee dhiisee wanti as keessatti deemee jiru kennamaraan jiraannan galatooma.